sababni isaas jireenya ishii isa darbee yaadattee du'uu dhiisuu ishii yoo agarsiiste obbo Malkaamurraa eegalee namoonni baay'een ishii balleessuu danda'an naannoo ishii jiru. Argite? Haati seenichaa mataan ishee ammam akka ishee miidhu kan isheen beektu seenaa awwaalame baasteeti kan ati ittiin beekamte argatte. Irra deebi'insi gaafadha. Tizitaan isa jirti. Hin beeku. Yeroo ati hidhamtee turte dhufte akka isheen si gaafatte nan beeka. Eessa kan ati ishee dhokskite? Hin dubbattu? Gaariidha. Ishees ni arganna. Ni arganna. Eeyyee sa'aatii dhumaa irratti isheef amanamuuf yaalaa jiranatti fakkaata. Hanga eessaatti akka ni deemu ni ilaalla. Eeyyee.